Fayyoonii kan nuti beennu dubartii cimtuu, dubartii ofitti amanamummaa qabdu, dubartii bakka kutannoo qabdudha. Shamarree biyya Arabaa turtee galte keessa dubartii nuti fakkeenya gaarii godhannee nama jireenya bareedaa jiraatuu fi gaa'ela gaarii qabatte jennee nama ilaallee jajjabaannu bakka ishii fakkeenya godhannee ishiidha jechuudha. Fayyoo maaltu boochisee jechuuti dandeessu jechuudha. Fayyoonii mucaa kootitu qoricha na jalaa dhugee ture jettee bo'aa jirti jechuudha. Kunis immoo maalirraan ka'ee jettanii yaaduutii dandeessu jechuudha. Namoonni viidiyoo ishii dhaggeeffachuu dandeessu, kan hin dhaggeeffanne immoo jiraachuutii dandeessu jechuudha. Ashamaa harika fuunii hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti ishiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Haaraa kan dhuftan gara chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jira. Akkasuma immoo viidiyoo kana kan dhaggeeffattanii like naaf godhaa isiniin jira. Homaas natti hir'isu na jajjabeessaa, keessumaa kan na hordofu ijoollota mana madaamii akkuma koo waan taataniif ana obboleetti keessan immoo na jajjabeessaa. Isin kan na jajjabeessin homtuu na jajjabeessu isiniin jedha obboloota koo. Egaa fayyoo maalirraan kaatee mucaashillee qoricha dhugdee maalirraan kaatee immoo fayyoon boosii jechuutti dandeessu jechuudha. Viidiyoo hedduu hojjechaa jirti. Kan ishiin immoo maaltu ishii qaqqabe kan jedhamus immoo ani waa'ee fayyoo qofa haasa'uudhaaf otoo hin taane wanti fayyoon irra jirtu baay'ee keenyaaf fakkeenya gaarii nuuf ta'uutii danda'a jechuudha. Keessumaa namoota gaa'ela hin dhaabanne ganaa gaa'elatti seenuudhaaf jirtani, ganaa hiriyaa jaalalaallee kan qabachaa jirtan, kan hin qabannellee iddoo tokko isin gargaara jedhee waan namaniifani viidiyoo kana isiniif hojjechuutii dhufee jira jechuudha. Egaa obboloota koo dubartii jechuun wanta hedduu jechuudha. Waan harreen baattee too deemuu hin dandeenye kan baattee deemtu jechuudha. Jireenya qorumsaan guutuu keessa darbitee jiraachuu kan dandeessu bakka karaa hundumaaniyyuu jechuudha. Dubartiin jechuun qorumsa hedduu baattee deemti jechuudha. Yoo deessu qorumsa qabdi, erga deesse immoo daa'ima ishee irratti qorumsa qabdi, gaa'ela ishee keessatti qorumsa qabdi, karaa hundumaanii jechuudha. Jabaattu godheetu Waaqayyo kan inni dubartii uume isiniin jedha dandeessu waan hundumaati. Egaa fayyoo maaltu mudatee yoo jettanii fayyoonii akka ishee viidiyoo waraabaa jirtutti jechuudha. Yeroo hammaa kanatti gaa'elli ishii baay'ee jechuudha wallaasoo hamaa yookiis immoo jeequmsa hamaa keessa galee jira jechuudha. Sababni gaa'elli ishii raafamee gaa'elli ishii immoo jeeqamaa jiruu fi fayyoonii otoo gaa'ela kana hin dhaabatiin dura jechuudha daa'ima qabdi jechuudha. Daa'ima yeroo isheen hin jedhu mucaa durbaa tokko qabdi. Erga mucaa durbaa kana godhatte gara biyya Arabaa kana dhuftee biyya Arabaa turtee galtee. Haa ta'uyyuu malee mucaa ishii yookiis immoo abbaa manaa ishii isa gaa'ela waliin dhaabatan kana onlaayiniidhaan jechuudha kan isaan wal baratanii. Onlaayiniidhaan erga wal baratanii wal wajjin haasa'anii gara gaa'elaatti jechuudha kan isaan wal jaalatanii deemanii. Egaa obboloota koo yeroo hammaa kana keessatti namoonni hedduun jechuudha qaama wal beekanii qaamaan waliin guddatanii gaaffii jaalalaa waliin dhiyeessanii kan gaa'ela waliin dhaabachaa jiranirra akkuma beekamu jechuudha. Namni biyya ormaa shamarran keessumaa jechuudha biyya ormaa kana utuma haasa'anii haala mijeeffatanii kan isaan galanii tooyii gaa'ela dhaabatan jechuudha. Kanaafillee fayyoollee kan mudate isuma kanadha jechuudha. Fayyoonii onlaayiniidhaan wal baran abbaa manaa ishii kanaani fayyoon duraan gaa'ela dhaabattee otoo hin taane dogoggoraanii kan isheen dhala ishii durbaa kana jechuudha jalqaba kan isheen argattee turte. Yeroo hiriyaa ishii kana wajjin haasa'an keessattis immoo yeroo gaa'ela dhaabachuudhaaf deemanittis dhala akka qabdu daa'ima akka qabdu jechuudha ittiin himne jechuudha. Fayyoonii callisteetuma bakka waliin haasa'anii walii galaniituma gaa'ela ishiin kan ishiin dhaabatte. Erga gaa'ela dhaabattee fayyoo namni wallaaltanii hin jirtu jedhee yaadu daa'ima lama qabdi jechuudha. Amma gaa'ela ishii dhaabatte kana keessatti durba tokkoo fi mucaa tokko godhattee jirti jechuudha. Kanaaf erga daa'ima lamaan kana godhattee wanti jiru dhugaan jiru hin dhokatu waan ta'eef iyyuu
du'a dhossanii hawaala hin dhossanii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Mucayyoo ishii jechuudha ishii dura godhattee jirtu kuni akka haadha abbaa ishii biratti jechuudha kan ishiin guddatte. Gaafa kana mucayyoon immoo haati ishii jechuudha eessa akka jirtu maal akka taate hin dhageessu jechuudha haasaa keessaa. Sana booddee mucayyoon maatitu gara fayyootti haadha akka bartuuf iffidan jechuudha. Sana dura immoo abbaan manaa ishii jiraanii hin beeku. Akka ishiin daa'ima isa malee jechuudha isatti otoo gaa'elee isa wajjin hin dhaabatin akka ishiin kophaatti daa'ima isa dura qabdu waan hin dhageenyeef isheen illee ittiin himne waan ta'eef iyyuu dhala kana argi jechuudha. Gaafa ittiintu jiraan baay'eedhuma tokko hin maraatee hin lolee mana gallakkisee hin deeme jechuudha. Hin ba'ee baqa dhiisetuma deeme jechuudha gatee. Mucayyoon illee baqa sana booddee haati ishiitillee dhuftee jiraattan kana salphina waan ta'eef ulfina koo gadi buusa waan ta'eef iyyuu itti dubbachuutii hin danda'u. Mucayyoon duraanis biratti hin guddanne waan ta'eef iyyuu mucayyoon garuma maatii biraa dhufteetti haa deebitu. Kanaafiyyuu jireenya kee hin jeeqinii ijoollota isaan lamaan qaban kanallee abbaa malee akka guddatan akka hin taanee fi ishiin kun takka guddattee jaalala haadhas abbaas dhabdee walakkaatti. Kanaafiyyuu lama miidhamuurraa takkittiin haa miidhamtu jettee haati ishii dubbattee isa kana jechuudha fayyoo gorsitee mucayyoollee gara dhufteetti hin deebisan jechuudha. Gaafa kana jiraan immoo mucayyoo kana gonkumaa mana kana akka iffinne yoo iffiddu ta'ee dhiifama sii godhee to'i walitti deebinee dhala kana guddisuu dandeenya. Dhala koo dhufee tallaala kana hin gootu yoo ta'e garummoo si wajjin jiraachuutii hin danda'u. Dhala koo qofa gizeen barbaade dhufee ilaallachuu hin danda'a. Siin immoo gadi si hari'uutii hin barbaadu. Sababni isaayyuu dubartiin baatee ijoollee koo wajjin alatti rakkachuurra ani qorra keessa ciisu naa wayya jedhee akka sanatti kan inni gatee deeme. Sana booddee mucayyoon gara biyyaatti kan deebisan jechuudha. Mucayyoon otoo boossuu galuu otoo ishii biraa hin barbaadin jechuudha. Gara biyyaatti kan deebisanii kanuma keessa haartee jechuudha. Qoricha hin beektu jechuudha. Namoonni baadiyyaatti guddattan akka koo daana'oo yookiis immoo bineensa jedhamu jechuudha kan midhaan nyaatu kan isatti godhantu jira jechuudha. Isa dhugdee mucayyoon kuni yeroo isa nyaattu mucayyoon kuni qorichi kuni kan yeroon irra darbee yookiis immoo ispaardi kan ta'edha waan ta'eef iyyuu mucayyoo kana miidhullee hin dandeenye. Akka sanatti mucayyoon kuni lubbuudhaan hooltee jirti. Fayyoon immoo otoo mucayyoon kuni sababa kootiin duutirti ta'ee ani nama harkaati nama jireenya umuriin qabu hundumayyuu gaabba jiraatudha. Kanaafiyyuu kana booddee gaa'ela kiyya haafu haa diigamu malee ani lubbuu gadaa'ii ta'ee tan oole rabbitu na baase waan ta'eef jireenya kootirratti ofii kootiif waadaa galeera. Ijoollee koo baqa waliqixa tallaalaa mucayyoo kootis na fudhadhaa. Inni yoo barbaade haa deemu yoo waliin dhiifama nu godhin wajjin jiraachuu danda'a. Yoo ta'e immoo haa deebi'ee galuu jettee isa kana jechuudha. Baay'ee tokko boossee kan ishiin dubbachaa jirtu jechuudha. Mucayyoo ishiillee akka deebiftee ofii ishiitti fudhattu murteessitee jirti. Egaa asirraa obboloota koo maal barannaa gaafa gaa'ilatti seenuudhaaf kaanu gaa'illi akka salphaatti ijaarramee kan diigamu miti waan ta'eef iyyuu icciitii otoo gaa'ila hin dhaabatin jechuudha. Dura yoo qabaanne wanta jiru jechuudha. Hunduma isaayyuu nama jaalanne sana hin dhabna jenneetoo dhiisuutii hin qabnu jechuudha. Borutti jireenya keenya diigaa dhalallee gaafa godhanne dhalli keenyallee jechuudha yookiin jaalala abbaa yookiis immoo jaalala haadhaa malee akka hin guddanne taati waan taateef wanta jiru hunduma isaayyuu hiriyaa gaa'ila wajjin dhaabachuudhaaf kaane sanatti baafnee himuu qabna jechuudha. Gonkumayyuu namni nu jaalatu yoo nu jaalate hir'ina keenya wajjin dadhabbii keenya wajjin balleessaa keenya wajjin nu jaalachuutii qaba jechuudha. Fayyoon amma dhala kan godhatte ofishiiti jaalattee otoo hin taane dirqiidhaan jechuudha. Wantoonni dubartoota irra gahan wantoota hedduu jira jechuudha dirqiin. Garuu dhiironni isa kana hubachuufiitii hin danda'an jechuudha. Kanaafiyyuu balleessaa fayyoon qabdu wanta hammana gahu kana dhala akka qabdu dhossuu ishiiti malee dhala qabaachuu ishii miti jechuudha. Kanaafiyyuu wanta jiru tokko jechuudha waan boru jireenya keenya irratti rakkina fiduutii danda'u baafnee himuutii qabna jechuudha. Wantoonni gurguddaan akkanaa kun gaafa uumamanii jireenya gaa'ila keenya keessatti wal
jaalamantummaan akka hin jiraanne ta'a jechuudha. Garuu jalqaba duraarratti otoo itti himteerti ta'ee amanamummaa isaanillee jechuudha iftoominaan walitti himan waan ta'eef iyyuu gadi hin irratu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo gaa'ilatti otoo hin galin wanta jiru walitti himaadha, wal hin dhoksina. Abbaas hin jaalate hirrina keessa wajjin dadhabbii keessa wajjin isinaa jaalatu jechuudha. Oromoon gaafa mammaaku jaalataan furrii wajjin jibbaan immoo damma wajjinii jedha. Fayyoon amma jireenya ishii keessatti wanta deebitee gaabbitee too deebisuuti hin dandeenye jechuudha. Kan ishiin gaabbatee jirtu otoo dura itti himtee raatte wanti kun itti dhufuuti hin danda'u. Yoo jaallatee fuudha, yoo hin jaalanne ta'e immoo hindi isa ishiin immoo jireenya waaqayyo ishiidhaaf qoode argachuuti dandeessu jechuudha. Kaleessa waan jechuudha nama kana jaallattuuf nama kana nan dhaba jettee har'ammoo jechuudha erga gaalee keessa seentee daa'ima lama waliin godhatte dhala ishii duraa kanallee jechuudha ishiitti cabdee ishii bakka otoo barbaadiin kaayyoo ishiitirraallee itti deebite kana dhabdee holte jechuudha addunyaa kanarra. Kanaaf iyyuu obboloota koo wanti isiniin jechuu barbaadu jireenya keessan keessatti nama jaaladhuun dhaba jettanii hir'ina keessa wanta jiru waan boru rakkina sanirratti fidu hin dhoksinaadha. Baasatoo iftoominaan haasa'aadha isiniin jechuuti barbaada. Fayyoollee baga mucaa kee waaqayyo siif oolchee baga siif ooltee dhala kee immoo walitti qabiitoo guddifadhu. Abbaa manaa keetillee waaqayyo garaasaa siif haa laaffisu siin jechuuti barbaada. Garuu utuma haraaramaniyyu jechuudha walamantii isaanii akka duraa sana ta'uutii hin danda'u jechuudha. Maaliif namni tokkicha soobame taanaan waan yeroo hundumayyuu soobamaa jiraatu itti fakkaata. Egaa yaadni nani qabu kanumaa obboloota koo yaada dogoggoraa yoo jiraate immoo of galchaa jecha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.